أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ربي سبحانه وتعالى أكنجدا فرنوني كنيا هيتا قرآن سورة نساء دم إسار رجرة. يستفتونك قل الله يفتيكم. يستفتونك يا نبي محمد سقافة. يستفتونك يا نبي محمد سقافة. قل الله يفتيكم في الكلالة. يسألونك الإفتاء فتوى سقافة إفس سقافة ججو بيان سقافة يا نبي محمد، أي يطلبون فتياك فتاواك إفسك يا نبي محمد سقافة. قل الله جدي يا نبي محمد الله يفتيكم في الكلالة. ربيتو إسني أديسا في الكلالة واهي gamtokke nama gamtokkeedhaan dhaanamu yookaan hukmii nama duunummaadhaan dhaalamu duunummaa yookaan gamtokkee kalaalaa jechuun nama gama gubbaatiinis haadha abbaa hin qabne gama gadiitiinis ilmoo hin qabne kophaa isaa nama jiru jechuu nama isa dhaalu hin qabne kalaalaa jechuun kana. Sababaan ayataa jedhan Jaabir ibn Abdallaatu dhukkubsatee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam isa gaafatee Abubakrii wajjin faa akkasitti Abdallah ilma isaarratti Abdallah ilma isaa kana gabbiin itti dhufe Rasuulli alayhi salaatu wassalaam wadaatee bishaan waduu sana waan isarraa hafe irra buusee achimatti of fayyee jennee wayyaahee Rasuulli rabbiidha maal jedhe yaa ergama rabbii mee akkamittiin horii kiyya keessatti mee akkamittiin murteeffadhaa jedheen. Jaabiriin kun abbaatu du'e jennaan amma jaabirii kanaa fi obboleettii 10 qaba. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam hanga waahii eeguudhaaf irraa ture. Akkasitti waahee kanaa keessatti bu'e. يسألونك يا نبي محمد سقافتني قل الله جل يا نبي محمد الله ربي يفتيكم إسني فديس إسني فيما في الكلالة واهنا مقامتك لن نعلم كيستي ججو إن امرؤ هلكا يوني في كي قربان دوئ إن امرؤ هلكا يوني في كي قربان دوئ إن امرؤ هلكا يوكا قربان دوئ ليس له ولد هل إلمو نساء فنجرين هل إلمو نساء فنجره إلمو هنقبو يرو دوكنا yeroo du'u kana ilmoo hin qabu. Walahu ukhtun garuu immoo isaaf obboleettiitu jira obboleettii gara abbaadha obboleettii garaa tokkoo ba'an yookaan kan gara abbaatiin taate jechuudha. Falahaa isiidhaaf tahaadha nisfu maa taraka walqixni waan inni dhiiseedha isiif tahaadha jechuudha. Amma ka'ee gurbaan abbaas hin qabu ilmaanis hin qabu laakiin obboleettii wahiitu jirti. Obboleettiin sun qabeenya gurbaa sanarraa qabeenya obboleessarraa maal hangam dhaaltii wal qixa qooddatti jechuudha. وهو يرثها ججون هالا إني مو إسيدا لوتي قوتمان قوتوتي إن لم يكن لها ولد إنغا فإسيدا فيو إسيدا فنتاني إلمو يو إسي فنتاني كاتي إسين مو دوتي غاف إسين دوتي هو نما ويتو أبا فارنقب ilmoo illee hin qabu. Ilmoo illee hin jiru. Obboleettii qaba. Kaatee isiin duuti. Qabeenya isii guutuu dhaala. Qabeenya isii guutuu dhaala.
yoonii fi isiidhaaf ilmoon hin jirre yoo ilmoo hin qabaanne. Yoo ka'ee immoo isiidhaaf ilmoon jiraate hoo waan tokko hin qabu. Yoo ilmoo qabaattee isaaf hin jiru wanni tokko jedhan. Siigalee yoo ilmoo qabaattee isaaf hin jiru jechuudha. فإن كانت اثنتين يوني في تاني اثنتين نما لما يوني في تاني مو أما جراتني نما لما ilmoo obboleettiitu jiraatan ilmootu jiraate. Intalli sun obboleettiin gurbaa du'ee kuni yoonii fi nama lama tahani hoo falahumaa isaan lamaaniif athulusaan tokko sadaffaa waan bakka sadii keessaa tokko qabani. Inni bakka saditti bahee waan bakka tokkoo fudhatanii addaa qooddatan mimmaa tarakaa waan gurbaan dhiiserraa. وإن كانوا إخوة يوني في أبوليين تروت همو وإن كانوا يوني في تأن إخوة أبوليين ترو يوني في تهن ججو أبوليين يوني في تأن رجال ونساء إيرافي دبرتي أبوليين إيرافي دبرتي gaafa dubartiin nama lama ta'an nama lama olis yoo tahan tokko sadaffaa dhaalan tokkittii sana harkaa adda qooddatan tokko yooniif immoo hoo obboleewwan jarri lamaan kuni dhiiraa fi dubartii yoo tahane hoo falidhakar isa dhiiraa sanaaf mislu hazzil unsayayn qixxee qooda dubartii lamaatu isaa jira qixxee dubartii lamaatu isaaf jira jechuudha. Ammoo yoonii fi ka'anee obboleewwan gara haadha qofaan ta'an obboleeyyan gara haadhaa qofaan yoonii fi ta'an obbolummaan isaanii gara haadhaa qofaan yoonii fi ta'an hoo kan abbaan isaanii adda addaa haadha qofaan tokko ta'an hom shurakaa fi sudusa keessatti waan bakka jahaa keessaa bakka tokkoo fudhatanii walitti shaarrakanii jedhan. Hukmiin rabbiin godhe akkana. يبين الله لكم ربين سن بينسا أن تضلوا كراهية أن تضلوا أكيسن جلن جبود أبجج أكيسن جلن أبجج ربين سن فد باسا والله رب بكل شيء عليم أكيسن جلن ججون tarikaa waan silaa namni dhiise dhaalmaya maatiin dhiisee du'e qe'oodaa keessatti akkasiin jallattanii haqarraa maqxanii akkasuma qoodaa keessatti haqarraa maqxanii wal hin miineef rabbiin isiniif gargar baase. Wallaahu bikulli shay'in aliim rabbiin waa hundaahuu beekaadha jechuudha. Maaliif wanni tokko huwwallaaluu isarratti illee hin dhokatu. Kanaaf rabbiin وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى وهن نوغم بكم ساتين ربين مرسي جراجتو واني أكناتي جت نمني غاف توكو المود إيسي أبا هادن قبو غافة دوئي أبين يسا أبوليتي توكتي غافة جرتو أكناتي دالتي إنينيس غافة إيسي دوتي أكناتي دالتي obboleeyyan isaa kun dubartii lama ol yoo dubartoota qofa ta'an akkanatti dhaala yoonii fi dhiiraaf dubartii taanes kunoo haala kanaan dhaaluu danda'a jechuudha. Haya kana fakkaata. Bismillahir Rahmanir Rahim Suuratul Maa'idati Suuraa Maa'idaadha Madiniyyatun Madiinaadha suuraa Madiinatti buute. Aayanni isiidha 120 ayata 120 jedhan. Aakhira suuraa Qur'aana irraa waan bu'eeti Qur'aana keessaa jedhanii ahkaamni isiidha waan akkasiitiin jechuudha insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا ور ربك أمنتن يا أيها الذين آمنوا يا إذا من ربك أمنتن إيه يا أيها الذين آمنوا جل ربك غافل الله بدلن غافل الله بدبرس ولا مكوبا كبار رجل أبدان مسعود تكفان وان تكت سي أججو ديما غرك بنات قلبي كي إرجسي يوكا هو هم تو وهي راسي أركو ديما غرك إرجسي لمن كان قبا هيتا جدا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التمنتني أوفوا قوتا بالعقود بايل مقوتا أوفوا بالعقود بايل مقوتا أوفوا بالعقود بايل مقوتا جتو بايل نكون يدو كي تأو يدو كيتي يدو بوليوان كيتي تأو يدو ربي تيف تأو سيغلي بايلم نقوتا مكون مو بايلم قرآن في حديثان والقطمات بايلما قرآن في حديثا والقطما هنتين مو قوتون ديركما متي يججو هايا عوفوا قوتا بالعقود بايلما قوتا ججو أما يا أيها الذين آمنوا جدي إيمان يا أيها الذين آمنوا إيمان دربوزه وهند دراه مال الجنان أنا هنداه إيمانة هوغنا ججو أوفوا قوتا بالعقود بايلما قوتا ججو بايلما قوتا بايلمني قاوان نمني أفرتي hidhe aqdii hidhaa guutaa jechuun lama jechuu waan ofirratti abbaan hidhe lubbuu isaa irratti gurguraa bittii kireessuu fuudha hiikaa waan hundaayyuu jechuu وحلت لكم اسني فلال قدمت بهيمة الأنعام بهيمة ولالت الأنعام اسم بيلدا تاتسن اسني فلال قدمت اسني فلال قدمت جتشو إلا ما يتلى عليكم وان اسن الرد كرام ملئ إلا ما يتلى عليكم وأنت نرد كرامي وتيم لحرمته في القرآن حرام الناس قرآن كيست أكفلت أن تلفدي غير محل الصيد حلو لنا القرج حلو لجو كان حلال ودن حالتا تنين ملتي حلو لنا القرج ملتي ججو وأنتم حرم هذا هدنا قبدنوني هجيت أو أمراته هذا هدنا هجي قوتنون لنا حلال قرج ملتي isiniif halaal godhamte jechuudha. Maaliif yeroo hajjii yookaan umraa halachuu adamsuun kuni dhorkaadha irraa jechuudha. Inna Allah rabbii yaxkumu jechuun ni murteessa maa yuriidu waan fedhe murteessa waan fedhe murteessa jechuudha. Maaliif hallollannaa haraam godhe rabbii maaliif halaal godhe wanni isa irratti isa gaafatu hin jiru. Laa yusalu ammaa yafal waan hojjetu irraa hin gaafatamu yusaluun ilmuma namaatu gaafatama. يا أيها الذين آمنوا يا ور ربتي أمنتن لا تحلوا حلال قدتنا شعائر الله لا تحلوا حلال قدتنا ديبسوا حلال قدتنا شعائر الله ملتو دي ربي را ديبسوا حلال قدتنا وأن ملتو دي ربي كبرانا ما ديبسوا حلال قدتنا وأن فدل تأو ملتو مدير ربي وأن كبرانا ما ديبسوا حلال قدتنا ولا الشهر الحرام باتي حراما كيسلو لولي باتي كبجا كيسلو لولي حرام حرام قدتنا جتشورج ولا الهدي كسما وريقل لي جتشورج وريقل لي جتشورج حلال قدتنا وريقل لي حلال قدتنا جتشو حلال قدتنا جتشون وان سلا والهدي وريقا gama baytii gama kaabaatti ergamuu isa sana achirraa dhorkuu deebisuullee halaal hin godhatinaa jechuudha. Walal qalaa'idha akkasuma waan alaamaan yookaan mallattoon itti rarraafamtuu taatellee siisanallee halaal hin godhatinaa deebisuu halaal hin godhatinaa yeroo duraatti mushriktoonni maal godhamaa yeroo duraatii fi reettiin itti rarraafamee oofamee geeffama wareegni geeffameetuma lama bakka kaabaatti. Maaliif isiin kuni kaabaa deemaatti wareega kaabaatti hajjii yookaan umraadhaaf deemaatti jechuu akka beekamuuf waa itti rarraafamaa kanaaf jechuu jira jechuu. ولا آمن البيت أكسم بيتي كابا ربي اللي ولا آمن البيت ور بيتي ربي اللي ديمو حلال قدتو ديبسو حلال قدتنا جتشو
يبتغونك إسان ربي الربادنو ومني يرو دراتيف يرو غرا كعبا ديمانو مالتو godhama waan godhamatu jira yeroo gara kaabaa deebi'anu dhaqanii achitti gurguran bitamee gurgurama innummaan hajjii godhu kunuu waa bitaa waa gurguraa deemuu danda'a jechuudha halaal kanaaf warra akkasiif deemu sanallee deebisuu halaaliin godhatina warridwaanan jaalala rabbirraa ta'e illee barbaaduudhaaf warra deemu halaaliin godhatinaa deebisu وإذا حللتم أمو وقاني فيه كتني هجي الرا فاصطادوا هلو لدا وإذا هجي الرا كتني فاصطادوا هلو لدا هلو لدا هلو لدا أمري نسيكني أمري واجباتي أمري سنماتي ملئ ولا يجرمنكم اسم كاسن أما قاس كيستي أحكام قرين محكمي أكو مجرد تتأي قرين سيمو اتهججون شهر ميجر Gariin immoo ittuma hojjetaman guyyaa qiyaamaatti. Amma waan itti hojjetamu itti hojjechuun haraam irraa mallattoo diin rabbii kabajuu, mallattoo diin rabbii waan rabbiin haraam waajiba godhee waan inni dhorkee haraam godhee kana hundaahuu waajiba rabbii dhiisuu haraama hojjechuu kana hundaayyuu eegga dirqama. Akkasuma manaasika hojii hajjii waan immoo itti hojjetu jechuun as keessatti shaharamirraa ashar haraam baatii haramaa keessa loluu suni duraan baatii hajjii keessa baatii kabajaa fakkeenyaaf baatiin kabajaa shawwaal zulqaa'idaa zulhijjaa rajaba kana keessa hin lolamu eegana ashaaramee jira faqtulul mushrikaa isa wajjattuun bakkuma argatanitti mushrika gataa ayata jedhuun shaaramee jedhanii akkasuma waan shaaramirraa as keessatti mushrikni wareega erguu akkasuma itti rarraasanii erguu ofuma isaaniitiifuu harama seenuu kun hundi isaatu isaanillee hin seenanu wareegnillee isaanillee akkasuma wanni isaan gara achii erganillee kabajuun shaaramee jira jechuudha. ولا يجرمنكم كسما إسن كاسن شنآن قوم جبنس أرماتك ولا إسن كاسن أن صدوكم إسن دي بسورة ججورة إسن دجا سورة هند بس إسن دجا سورة هنكاسن ولا يجرمنكم أكا إسن هنكامن شنآن قوم جبنس أرمادا أكا إسن دي هنكافن أن صدوكم إسن دي بسون إساني سنلي عن المسجد الحرام مسجد الحرام الرئيسان ديبسون سن الله هنكاسن سن هنكاسن مسجد الحرام الرئيسين دجاسون قيالو له ديبيادا اسن دجاسون ساني سن الله اسن هنكاسن وتعاونوا والغرغر على البر تلتوف والتقوى تقوى الرتجج تلتو الرت تلتو جج الرت وتلتو الرت والككاسة والإنغرغارنا على الاسم دلي الرت والإنغرغارنا وما دلي وان حرام الرت وان خيرهم تاني الرت ولي في إنغرغارنا والعدوان وان ما نما في طلاتما نما ويدو في سنة طلاتما وانا ما دولين جنكو جرا أن تعتدوا اسم مسجد الحرام الرئيس دجاسون ساني سون الله اسم كاسين أن تعتدوا رورو جتورت وتعاونوا وليغرغار على البر تلتوا في والتقوى صدار البر ولا تعاونوا وليغرغارنا على الإثم والعدوان دليلا في والعدوان إلى ثم الرتي وليغرغارنا واتقوا الله ربي صدادا إن الله يوني في مرب صداد شوددني إن الله ربي شديد العقاب كتاب إسهاد أجد أنا صلى الله على محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين.